Hashama akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa jajjabee keenyaarraan seenaa dargaggeessa Soofii Geenquufiin shiftoota Soomaaliyaan ajjeefamee garuu umurii gabaabaa keessatti seenaa bara baraan yaadatamu hojjetee darbeen walisin barsiifnaa nu waliin turaam. Abboomaa Mitikkuu Waaqoo jedhama. Maqaan qabsoonni ittiin beekamu Abbaa Xiiqii jedhama. Abbaa Xiiqii kan jedhameef xiiqii namaan qabee osoo hin taane waan hojjetu tokko xiiqiin hojjetee galmaan ga'u malee waan duubatti hin deebineefidha. Carroomee umurii rifeensa lama biqilchaniin agarree ganna 32 yookaan 33 caalaa lafa kanarra hin jiraanne. Akka warri sabee kan jedhanitti garuu seenaa dhalootatti darbu hojjetee nama darbedha. Gaggeessitoota adda bilisummaa Oromoo Abaa'oo 10 gammoojjii Soomaaliyaa bakka Shinniggaa jedhamutti amantiin addan baanu numartuu Oromoodha jedhanii ajjeefamanii fi boolla Shinniggaatti olitti warra maqaan isaanii seenaan kaasu keessaa namni tokko Abboomaa Mitikkuu yookaan Abbaa Xiiqiiti. Sochii barattoota yuunivarsiitii keessatti shoora guddaa taphachuu kaasee hanga qabsoo hidhannootti nama fulleedha. Abboomaa Mitikkuu nama beekaa kutataaf waan itti amane dubbachuu fi raawwachuuf duubatti hin deebine akka ta'e himu namoonni itti dhiyeenyaan isa beekan. Abboomaa Mitikkuu umurii gabaabaa jiraate keessatti maqaa guddaa horatee jira. Qabsoomman Oromoo keessumaa bara dargii gaggeesse keessatti shoorri Abboomaa baay'ee olaanaa ture. Abboomaan seenaa qabsoommata Oromoo keessatti akkamiin yaadatama waan jedhu maddeen garaagaraarraa qindeessineerraa irra deebi'uun waliin akka turtan isin affeerra. Obbo Dheeressaa Qixxee yeroo adda bilisummaa Oromoo hundeeffame kaasee qabsoo ABO'n gaggeessaa turaniif Abboomaa Mitikkuutti dhiyeenyaan nama beekanidha. Bara dargii keessa waggaa 10 hidhamanii erga ba'anii booda bara chaartaraa namoota biiroo ABO Naayiroobii Keenyaatti akka banamaniif ergaman keessaa nama jalqaba akka ta'an seenaan isaanii kan himu. Obbo Dheeressaan turtii BBC waliin taasisaniin Abboomaa Mitikkuu keessumaa Yuunivarsiitii Finfinnee kan yeroo san Yuunivarsiitii Qadaamaawwii Haayile Sillaasee jedhamu kaasee sirriitti akka beekanii fi nama jabaa qabsoo Oromoo keessatti gumaachee darbe ta'uudha kan himan. Abboomaan Obbo Mitikkuu Waaqoo fi haadhasaa adde Margee Miijanaaf ilma hangafaati. Obboloota isaa keessaa Abeel Mitikkuu yeroo dheeraaf waliin qabsaa akka turan kan himan Obbo Dheeressaan Abboomaa Mitikkuu maatii qabsaa jabaa fi barate keessatti dhalate akka guddate dubbatu. Abbaan Abboomaa Obbo Mitikkuu Waaqoo Yuunivarsiitii Haramayaarraa bara bulchiinsa Haayile Sillaasee nama digirii jalqabaan eebbifamanii fi miseensa waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti hirmaannaa guddaa qabanidha. Baarootumsaa fa'aa waliinis walitti dhufeenya gaarii akka qaban kan himamu. Barattoonni Oromoo bakka garaagaraarraa dhufne mana Obbo Mitikkuutti wal geenyee waa'ee qabsoo mari'ataa turre jechuun Abboomaa qofa osoo hin taane maatiinuu qabsoo keessa akka turan kan himu. Maatii qabsaa fi barate keessatti dhalachuun Abboomaaf obboloota isaa kan akka Beelfa'iifis ija qabsoo akka baneef himama. Obbo Mitikkuun miseensa waldaa Maccaaf Tuulamaa keessaa tokko turan. Maatii sabboonaa fi qabsaa keessaa dhalate gurbaan kun jedha Obbo Dheeressaan. Obbo Dheeressaan akka jedhanitti Abboomaa Mitikkuu Gimbiitti dhalatus maatiin isaa nama barateef qabeenya waan qabaniif yeroo inni daa'imaa Finfinneetti galan. Kanarraa kan ka'e Finfinneetti yeroo sana manneen barnootaa bebbeekamoo kanneen akka American Community School fa'aatti barate. Mana barumsaa kanatti ijoollee lammiilee biyya alaaf namoota qabeenya qabantu barata ture. Dhumarratti hanga yuunivarsiitii galuutti kutaa 9 hanga 12 mana barumsaa warri qaroon itti baratan Tafarii Mokonnon itti barate jechuun Abboomaas ta'ee maatii isaa wajjin sirriitti akka wal beekan dubbata Obbo Dheeressaan. Barumsaan waggaa 2 Abboomaa kan dursaan kan himan Obbo Dheeressaan osoo inni yuunivarsiitiin galiin daa'imummaa kaasee akka beekanii fi nama yaada tarkaanfataa fi waa walitti qabuuf gurmeessu jaallatu akka ta'es himu. Maatiin Abboomaa Mitikkuu Finfinneedhaa mana jireenyaaf jireenya fooyyee kan qaban ta'uu isaaniitiin manneen barnootaa bebbeekamootti barachuuf carraa argachuu isaarraa kan ka'e Abboomaan barumsatti cimaaf dandeettii afaan Ingiliffaallee sirriitti qaba ture. Kanarraa kan ka'e namoonni Abboomaa wajjin falmanii amansiisuun akka itti ulfaatu hima Obbo Dheeressaan. Abboomaa Mitikkuu osoo warraaqsi barattootaan eegaliin dura bara 1973tti Yuunivarsiitii Finfinnee seene. Osoo inni waggaa 2ffaa barumsa ikoonomiksii barataa jiru warraaqsi barattootaa bara 1974tti dhufe. Yeroo sana namoota inni wajjin ture keessaa tokko qondaala duraanii TPLF waraana kaaba Itoophiyaatti du'e Abbaa Isaayyee wajjin ikoonomiksii barataa turan.
Muummee ministeera duraanii Itoophiyaa kan turan Mallas Zeenaawwii caalaa abboomaaf abbaa Tsaayyee beekamoo akka turan himu obbo Dheeressaan. Yeroo sana barreessaa olaanaa gamtaa barattootaa ta'uun dorgommii cimaa qaba ture. Barattoonni Oromoof kan Tigraay irraa dhufan aangoo gaggeessummaa barattootaa of harka galfachuuf dorgommii falmii cimaan akka turetu himama. Abboomaan nama Finfinneetti guddate ta'uu isaatiin barattoota saboota garaa garaa irraa dhufan biratti baay'ee jaallatama ture. Laggasaan yookaan Mallas Zeenaawwiin beekamaan ture. Inumaayyee abbaa Tsaayyeetu irra beekama ture. Mallas Siyyee abbaa Tsaayyee fi abboomaan faa baachii tokko yookaan tibba tokko kan waliin baratan. Abbooma wajjin kan dorgommii seenee Mallas osoo hin taane namoota biraati. Dandeettii cimaa qaba. Yeroo barbaades konkolaataadhaan deema, garuu of hin tuulu. Xiyyeeffannoonsaa qabsoo Oromoo jajjabeessuu fi ijoollee Oromoo jajjabeessuu irratti ture jechuun abboomaan sagalee guddaadhaan barreessaa olaanaa gamtaa barattootaa ta'e akka filatame kaasu gameessi siyaasaa obbo Dheeressaa Qixxee. Abboomaa Mitikkuu barreessaa olaanaa gamtaa barattoota yuunivarsiitii ta'ee osoo jiru bara 1974tti warraaqsi Dargii aangootti fide dho'uun adeemsa qabsoosaa gara sadarkaa biraatti akka ce'u taasise. Yeroon sun yerootti ABO'n dhoksaan wixinee hundeeffama dhaabaatti qopheessu fa'aa eegaledha. Baruma sana namoonni akka Baaroo Tumsaa, Leencoo Lataa, Diimaa Noggoo fi Abbiyyuu Galataa fa'aa nama 6 ta'anii wixinee ABO qopheessaa akka turan himu obbo Dheeressaan. Bifuma wal fakkaatuun yeroon warraaqsitti eegalu kun yeroo barattoonni Oromoo kutaalee garaa garaa irraa heddumminaan yuunivarsiitii seenan akka ta'e ragaaleen ni himu. Bara 1973-74 yeroo Baaroo Tumsaa fa'aa wixinee ABO hundeessu qopheessan abboomaan dargaggeessa ta'us maatiin isaa qabsaa'aa waan ta'aniif odeeffannoo sirriitti argata ture. Warraaqsi bara 1974 dho'e dargaggoota Oromoo yuunivarsiitii jiraniif kanneen ABO hundeessan namoonni akka Baaroo Tumsaa, Magarsaa Barii fa'aa barattoota yuunivarsiitii wajjin wal quunnamuun sochii qabsoo finiinsaa turan. Ajjeesaa gaafa makkoo, tajjeesaa gaafa makkoo kan mirgaafa jabaatu isa gurree ajjeese foon allaatti dhaalaatu isa geeraraa galu isa waliif waamalu ture lammiin koo durii. Ture lammiin koo durii tarra maltuu baay'attee itti Rabbii rakkoo furii. Dargiin aangoo akkuma qabateen barattoonni sadarkaa lammaffaa hanga yuunivarsiitii jiran baadiyyaatti duuluun hojii dadammaqiinsa uummataa akka hojjetaniif zamachaa yookaan duula eegale. Zamachaa kanaan barattoonni yuunivarsiitii kutaalee Itoophiyaa garaa garaatti ramadamanii duula uummata barsiisuuf dadammaqsuu eegalaniin abboomaa Mitikkuu gara kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraatti duule. Galaasaa Dilboofaa gara Nageelleetti duulan. Abboomaa Mitikkuu karaa Gondoriin Dabaat bakka jedhamutti duule. Isa wajjin kan garasitti duule Daawud Ibsaadha. Aniif Badhoon ammoo Walloorraan adda giraatitti ramadamne jedha obbo Dheeressaan. Abboomaan jaajaa duula Dargiin labse irratti erga hirmaatee booda bakka bu'aa barattootaa waan tureef Finfinneetti waamamuu isaa himu obbo Dheeressaan. Abboomaan duula hawaasa barsiisuu fi dadammaqsuu Dargiin labse irraa waamamee akkuma gara Finfinnee dhufeen Baaroo Tumsaa fa'aa hojii deeggarsa ABO akka hojjetaniif karaa embaasii Somaalee dhoksaan haala mijeessuun gara Somaaliyaatti isa erge. Baaroon yeroo sana dhaabbata Yezb Dirijjiit yookaan ijaarsa uummataa jiru irratti qindeessaaf namoota akka Sannaayit Likkeef Hayilee Fidaafaa wajjin yeroo gabaabaaf hojjetus yeroo hedduu qabsoo Oromoo qindeessuuf daandii qabsiisuu irratti akka dabarsitu himama. Abboomaa Mitikkuu Finfinneetti erga deebi'ee booda Gadaaf Mu'ee Abdoo fa'aa wajjin wal argee Baaroon haala tokko tokko qindeessee jara kana Moqaadishootti erguuf karaa embaasii Somaaliyaa haala mijeesse. Namoota 6 wajjin abboomaan gara Somaaliyaatti akka deemedha kan himamu. Yeroo sana jaarraa abbaa Gadaa fa'aa Moqaadishootti waan hidhamaniif isaan eegsisuuf garasitti ergaman. Namoonni 6 ergaman abboomaa Mitikkuu, Mu'ee Abdoo, Damisee Tacaanee, Bariisoo yookaan Ibraahim Kaliidii fi Zakkaariyaas nama jedhamuu fi nama biroo Usmaan jedhamu ture. Koodii M6 jedhamu tolchanii Baaroo Tumsaa fa'aa Moqaadishootti ergan. Moqaadishoo gaafa gaan abboomaa Mitikkuu hidhaa seene. Dhimmi deemaniif milkaa'uu didee gara Yemen deemanii achiin simatamuu dhabanii akka deebi'an himu obbo Dheeressaan. Yemen irraa gara Moqaadishootti deebi'anii achi immoo tattaaffii Baaroo Tumsaa fa'iin abboomaa Mitikkuu, Mu'ee Abdoo fi Damisee Tacaanee bara 1975 gara dhumaa biyyatti deebi'uu isaaniitu himama. Erga Somaaliyaatti deebi'ee booda Korabaa'oo jalqabaa hagayya 1976 taa'ame keessatti abboomaa Mitikkuu koree giddugaleessaa ta'e filatame. Erga koree giddugaleessaa ABO keessatti filatamee hojii dhaabaa gurmeessuu fi ijaaruu keessatti qooda guddaa gumaachaa ture.
erga Somaaliyaatti rakkinni isa mudatee deebi'ee Finfinneetti bara 1977 keessa taateen inni hin eegne isa mudate. Halkan tokko abboomaan konkolaataa ofee Kaazaanchisi ka'ee gara mana abbaasaa kiiloo 6 imbaasii Masrii cinaatti argamutti osoo galaa jiru qondaalli nageenyaa dargii tokko isa ajjeesuuf isa hordofaa ture. Osoo madheessuu mana warra isaa ga'ee biraafuu didee konkolaataa keessaa bu'ee harka kennadhu gaafa jedhuun abboomaan shugguxxii baasee bitaadhaan dhukaase ajjeese. Waajjira poolisii deemees harka kennate. Ajjeesaa gaafa makkoo tajjeesaa gaafa makkoo kan mirgaafa jabaatu isa gurree ajjeese foon allaatti dhaalaatu isa geeraraa galu isa waliif waamalu ture lammiin koo durii tarra maltuu baay'attee itti arabbii rakkoo furii. Abboomaan harka erga kennatee booda qondaaltota dargii keessaa namoonni dhoksaan qabsoo abaa'oo deeggaranii fi baarootumsaa fa'aa akka inni wabiin ba'ee ala taa'ee dhimma isaa hordofuuf gargaaru himama. Qondaalli dargii kun abbooma Mitikkuu ajjeesuu kan barbaade abaa'ootti shakkii osoo hin taane miseensa hiyaappaatti fakkaatee ajjeesuuf akka ture himan obbo Dheeressaan. Warri dargiis namichatu ajjeesuuf hordofe jedhanii ji'a 5 hidhamee wabiin bahe. Aniif Daawud Ibsaa yeroo sana yuunivarsiitii addaan kunnee hojii hojjenna jennee naqamtee jirra jedhu. Abbaan Caalaan dursee naqamtee jira. 3 taanee achi osoo jirru abboomaan dhufee nutti dabalame jedha obbo Dheeressaan. Abbaa Caalaa Lataa kanaan dura turtii BBC waliin taasisaniin hojii abaa'oo dhoksaan hojjechuuf maqaa ogeessa dinagdee olaanaa jedhuun bulchaa kutaa Wallaggaa yeroo sanaa kan ta'an obbo Abbiyyuu Galataa haala mijeessanii garas imalanii turan. Namoonni akka baarootumsaaf luba guddinaa tumsaa fa'aa qondaaltota dargii quuqama qaban kanneen akka Abbiyyuu Galataa fa'aa wajjin ta'uun dhoksaan abaa'oo jaaraa hawaasa kakaasaa turan. Abbaa Caalaa Lataa hojii kanaaf gara Wallaggaa deemanii osoo jiranii abboomaa Mitikkuu obbo Daawud Ibsaa fi obbo Dheeressaa Qixxeefaa itti dabalaman. Obbo Dheeressaan akka jedhanitti abboomaan wabiidhaan waan ba'eef beellama irratti akka dhiyaatuuf manni murtii waamuun hidhaa waggaa 1 guyyaan beellamaa geenyaan abboomaan mana murtiitti deebi'ee itti murteesse. Haa ta'u garuu tattaaffii qondaaltonni dargii dhoksaan abaa'oo wajjin hojjetan kanneen akka Koloneel Takkaa Tulluu fa'aa tattaaffii gochuun abboomaan baatee 4 kan hin caalle hidhamee hidhaatti hiikame. Yeroo abboomaan hidhaa ba'u namoonni akka Magarsaa Barii baarootumsaa fa'aa qabsoo hidhannoof bosona seenaniiru waan ta'eef abboomaanis mana hidhaatii bara 1977 gara dhumaa ba'ee guyyaa 20 caalaa mana kan turre himu obbo Dheeressaan. Ergasii dirree hidhannoo abaa'oon baha Oromiyaatti eegaletti imaluunis hojii jajjabaa akka hojjete kaasu. Yeroodhuma sana dafee ba'ee karaa bahaan waraanatti makame. Osoo inni dirree baatti hojii jajjabaa hojjetuu baarootumsaa ajjeefame. Baaroon du'uusaan waraana ijaaruu irratti rakkoo uume akka ture himan obbo Dheeressaan. Boodarra namoonni akka abboomaa Mitikkuu fi Magarsaa Barii fa'aa waraana deebisanii du'a baarootumsaa bayyanatanii waraana ijaaruu eegalan. Somaaliyaan duraan abaa'oo ofirraa dhiibaa turte simachuun abaa'oodhaaf waajjira bante. Gama biroon ammoo abaa'oon yeroo sana Sudaan Kaartumitti biiroo banatee ture. Warri Kaartum jiran Leencoo, Diimaa, Xaabdii fa'aa Moqaadishoo dhaqanii hoggansa abaa'oo Moqaadishoo akka dhaquu yeroo ergaatti ergan karaa Ogaadeen keessaa utuu bahanii Shinniggaa bakka jedhamutti abboomaa dabalatee namni 10 bakka tokkotti dhuman jechuun seenaa qondaaltonni abaa'oo shiftoota Somaaliyaatiin bakka tokkotti ajjeefaman yaadatu. Abboomaan Gadaa Gammadaa wajjin keessumaa erga Somaaliyaatti jalqaba hidhamanii ba'anii biyyatti deebi'anii hanga bakka tokkotti dhumuu isaaniitti xiiqii guddaadhaan dhaaba abaa'oo ijaaruutti humna guutuun hojjetaa turuu isaaniitti himama. Abboomaa Mitikkuu akkuma maqaan qabsoosaa abbaa xiiqii jedhame nama xiiqiin guutamee hojjetaa turee fi dandeettii cimaa qabu akka ture himu obbo Dheeressaa Qixxee. Dandeettiin abboomaa namoonni isa wajjin baratan saboota biyyattii garaagaraa keessaa dhufanillee dhugaa akka ta'aniif himama. Fakkeenyaaf ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa Mallas Zeenaawwii dandeettii abboomaa Mitikkuu nama dinqisiifatu ture jedhama. Mallas inumaayyuu bakka abboomaa Mitikkuu jirutti hin dubbatu ture. Xiiqiin waa hojjechuu jaallata. Abbaa xiiqii jechuun humna tokko yookaan humna waraanaa abaa'oo tokko Hararirraa fuudhee Amboo gara Waddeessaatti dabarsuu keessatti shoora olaanaa taphate jechuun umurii gabaabaa jiraate keessatti waan seenaan ittiin isa yaadatu hojjechuu fi osoo lubbuun jiraate nama Mallas Zeenaawwii fa'aa caalaa beekumsaaf dandeettii biyya gaggeessuu qabu akka turetu himama. Gaggeessitoota abaa'oo Shinniggaatti dhumanii fi Eebila 15 guyyaa goototaa jedhamuun yaadataman keessaa tokko kan ta'e abboomaa Mitikkuu yookaan abbaa xiiqii nama umurii xiqqaa ta'uu akka hin oollee fi yeroo ajjeefamu sana nama ganna 32 akka hin caalle dubbatu obbo Dheeressaa Qixxee. Boolla isaa daadhiinaa guutuun xumura.